أني هذا مناسات بيك هذا مناسا كان قايل أنا يروم نكات سمانا ولا الرقم فزا جريني بيا كينيا نتي تقول إن أنا نجرا بيا براتن دي من جري إيمان تاسيسي إرجاني منا أني تاسيسي ورد إمبودا بريس مرة تنيرجا إدولا فابتا دير تجارمي أكا جارمي سرجي كذا مامو رد جارمي ناقرف سيفامي بلبلي مس Edaanin dubartii biraa jalqabee birrii kiyya saniin dubartii biraa biyya kasa achumarraanan kaanii waan keessa dabarre waan an beeku sananii deebi'ee tommo nama akkanaa seenu bakka baay'ee wal jaalannu waggaa wal bira jiru sanis amma erga sanii achumarraanan ani akka inni kana godhe agartanii footoo viidiyoo hidhanii warratanii tanii amalu minnaan intala san nama lama irratti jaalatan dura. Kasantara sanama na warratti dhanaan viidiyoo hidhanii warratanii kaameraa garagalchanii mucaan tokkichi biraa ba'e karaa maskootii hidhee ana amanuu sirmadina karaa maskootii hidhee baana bakka wanta isaan raawwatan hundumaa viidiyoo waraabee narratti ergan kasaa achumarraa bakka baay'ee namni baay'ee jira biraa keessa galee ergisan yaallamee biyya kiyya erga deemnaan akka tilaalee bisan samana ofirraa buusan karaa jaarsaa waraqata tsaafan yeroo san birrii kuma dhibba sadii nuu kennanii kanatti gurguru jedhee tanan karaa jaarsatii qabannee waraqata barreeffanne kasaa karaa jaarsa san qabannaa waraqata sun hafe amma immoo hin irratti waraqata san immoo jaarsuma irratti geessame yeroo san innis gaafa akkatiin dhufe haa si yaade afaan jaarsa irratti geessine osoo galgala na feeta yoo mana hin feene amma nama anaa toftaa kanaaf. Dhiisuu ofirraa maalleentini jira abboo. Kun qottoota asitti walitti qabamee jira bubbeen jira isatu fuudhee fida abboon nama hin kottu namichi maraata. Gaafa lammaffaa immoo erga sanii amma anis hojii jalqabee tananii ergan hojii jalqabee booda nama biraati walitti dhufee ni godhanne karuma maatii keenya isaan immoo garuu samaana hin godhanne waggaa lama wajjin turree iddoo samaana wajjin hin godhatin immoo daa'ima walirraa arganne kasaa innis immoo baajaajii maqaa kiyyaan bitee jira. Ammas immoo lafa wayii arginee lafa wayii binnanaan jedha kunis akkanuma na godhaan lafa deebi'ee hin bitu jedhee. Kazawni ditterku sunna wana rasin jara roiye ka. Isa simala nama ditti mariya. Sila dir hundum tusanu ma akka bitani terga yona bite maka ko tinna ha bitu kanate yon kanemo suruma mayu erku mani barbani jede tanan yaada lama keessa jira. En mi ko kan hasa sama ka do fana hasa udan do gasting gasha. Hada mo senan ke chalwa kuna ko
ciisee mataan akka malee nama qotu deemi sin amma tabii. Bajaaji maqaa keetiin bitamuu jecha jirta achitti faana bitti moo as taa'ee sitti agarsiisi. Achumatti inni wajjumaan bitameetoo jira ukkulinnaan maqaa kiyyaanii kan ittiin bitame immoo isaa ukkulinnaan immoo anatti jijjiirrame. Maal irraa qabdaree ukkulinnaa sirraa kaasaa inni? Kana kaa bakka ukkulinnuma isaa hin akkiyyeedha gaarimaatti. Amma kun isa jiru itti dabalee lafa bitii siin jedha amma namti kun. Amma immoo eeyyeen deebi'ee warratee amma immoo lafti dubbatamee jira. Alattuu ejjatan. Alattuu salaale fiichee salaale. Salaale kan akka keechanii raacha kana echaa fuudhee raffisi qabe dubartii salaalee bidda. Maali ati obboleettii biyya kana hundi suni mana mulchii kee kasi baasee birrii keetiin dubartii biyya araatti erga ittiin akka malee shaagidamee jedhe. Ammas fuudheerumte jaalatte kanas bajaajii bitte wakilinnaan anaan jira maaliin isaan kana laaroomiyyee bajaajii kan bitate odoo walitti hin dhufin bajaajiidhaaf motora ofuma isaatiif qaba kazaa ukkulinnaa bichaa gara kiyyatti naannesse malee bajaajiinis motorris birruma isaatiin bitame anis wannen itti dabarsadhe jiru anis uffatan nagadaachitti inni immoo bajaajii motorri ga'uma mataa isaati wannen ani keessaa qabaadhee shilingiitti dabalee hin jiru. Mana amma motora keetii miti bajaajiinis keetii miti kaa. Kiyyaa bite eeyye. Akkasin jettuure bajaajiin maqaa kiyyaan bitate. Galdaba kiyyaan hin binne garuu immoo ukkulinnaa maqaa kiyyaan fudhate malee. Obboleettii tiyya beela kana maaltu si gube abidda kana onnaan abidda kana doolaatti maatti deemtaa jedhe. Suni lafa kee birrii ergee maal gootee kun osirraa akkaanfalachuu deemu. Kana sanarraa hafe maallaqa keetiin hidhateen gaddaa walitti hariitoo erge biyya Arabaa. Amma inni masruufa taa'ee nyaata akka nama hojjetaa mootummaa. Ati guutuma ofii keetii galtee maqaa keetiin bitattee ni daa lafti Itoophiyaa heddumaa gati galtu lafti gurguramu hin jira hunduma taasifamee keessa. Hin jiru namni lafa gurguru. Heddumatti laalan immoo roobiyyaa lafti iddoo bareeda wayiiti. Bareeda dhiisimaa fokkee Addis Ababa keessatti aanyi dhaggeeffatu. Isa baadiyyaa isa salaale isa dhiisimaa Addis Ababa keessa booleen taane. Wanni ati irra jira keetii miti. Maa boolee keessa hin taane siin jedhe bara. Amma maqaa kiyyaan bitamuu hin danda'a jedhama. Jiru kana kuno iddoo bareedaadha gimbaar irra jira. Isee ati dhuftutti waddadadhani kun akkatti gad dhiisin galchu. Waddaduu dhiisii maaliif Addis Ababaan taane? Haga ija keetiin odoo argitu qabeenya keessan sirraa akka affalatan birrii keetiin dubartii